Iyooyyaa akkam jirtu daawwattoota Oromiidiyaa guyyaa har'aa kan isinii qabadhe yuutuubii sirrii fi yuutuubii qajeelaa yuutuubii bareedaa yuutuubii kaffalu akkamitti akka banatan isin argisiisa. Yuutuubii guyyaa har'aa kan isin argisiisu kun akkamitti akka banatan sirriitti kan isin argisiisu yuutuubii sirrii ta'e banachuudhaaf karaa kamiin akka banannu jalqaba maal qabaachuu nu barbaachisa? Akkaawuntii sirrii ta'e qabaachuu qabna jechaadha. Yookaan ammoo lakkoofsa iimeelii sirrii ta'e qabaachuu nu barbaachisa jechaadha. Iimeelii sirrii erga qabaanne booda ammoo salphumatti maal qabaachuu dandeenya jechaadha. Jalqaba irratti iddoo kamirraa akka eegallu sirriitti na hordofaa fuula yuutuubii erga banne booda iddoo yuu jettu tana gadi cuqubaasna jechaadha. Yeroo jalqabaatiif iddoo yuu jettu tana gadi cuqaasna. Erga cuqaasne booda maal akka inni nuuf fidu ni ilaalla jechaadha. Kanaaf fuula yuutuubii kiyyaa kan itti fayyadamu kana nuuf fideera jechaadha. Nuti ammootu amma yuutuubii haaraa ta'e banna jechaadha. Yuutuubii haaraa ta'e kana banuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba irratti iddoo switch account jettu tana irra fayyadamneet maal gochuu qabna? Yuutuubii kana cufuu qabna jechaadha. Akkaawuntii ani amma itti fayyadamu kana irraa cufuu qabna. Isa booda ammootu yuutuubii kana irratti maaltu akka uumamu yuutuubii haaraa kan bira akkaawuntii haaraa bannaa jechaadha. Yeroo tokko isarratti gadi haa cuqaasnu. Fuula kana fakkaatu nuuf fida jechaadha. Akkaawuntii haaraa ta'e tokko qopheessee waan jiruuf kan isaa ilaallee bannaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkaawuntiin kun isa yookaan ifnaan jedhu kana irratti yeroo tokko gadi cuqaasna jechaadha. Yeroo kana ammootu maal ta'a? Yuutuubii kana fuula isaa jijjiira jechaadha. Laala iddoo kanatti humna tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Inni kun akkaawuntiidha malee chaanelii hin banamne jechaadha. Kanaafuu iddoo I jettu tana yookaan ammoo I jettu tana gadi cuqaasna yeroo tokkoof. Kanaaf yeroo kanatti homtuyyuu isa kanarra hin jiru waan ta'eef create channel iddoo jettu tana gadi rukunnaa jechaadha. Create channel kan jettu kana rukunnaa jechaadha. Create channel kan jettu tana erga rukunnee booda ammootu maaltu akka ta'u waliin ilaalla. Itti aansinee fuula kana fakkaatu nuuf fidaa. Asitti maqaa sirreessuu akkasuma ammootu isa kanas yoo barbaanne sirreessuu yoo barbaanne ammootu akkasumatti dhiisuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu jalqaba irratti isa kana maal haa goonu? Haa sirreessinu. Iddoo sanatti suuraa tokko haa galchinu. Kana booda maal goona? Yuutuubii keenya kaastamaayis goona jechaadha. Kaastamaayis gochuudhaaf dirqama eessa dhaquu qabna? Kiroomii keenya keessaan istiidiyoo yuutuubii seenuu danda'uu qabna jechaadha. Kanaafuu fuula kiroomii keenyaa banneet maal jennee barreessina? youtube.com kan jedhu kana bannaa jennee barreessinee bannaa jechaadha. Fuula isaa kana gaafa bannu fuula akkamii akka nuuf fidu isa kanarraa ilaallaa jechaadha. Fuula kana fakkaatu nuuf baase. Erga fuula kana fakkaatu nuuf baase kallattimaan as iddoo tuqaa sadii kana tuquudhaan tuqawwan sadan san tuquudhaan maal goona? Desktop mode irra deebisna yookaan akka kompiitara irratti deebisna jechaadha. Akka kompiitaraatti deebisna jechaadha. Ifa kanaan fuula yuutuubii fakkaatu nu baasa jechaadha. Orotiyuu bakka jedhu kana gadi rukunnaa jechaadha. Iddoo sana gadi rukunneet gara chaaneelii haaraa kaastamaayis gochuutti deebina jechaadha. Kaastamaayis gochuutti chaaneelii haaraa kaastamaayis gochuutti deebina jechaadha. Erga inni fuula kana nu baasee switch account iddoo jettu kana rukunnaa jechaadha. Iddoo switch account jedhu kana rukunnaa jecha. Gaafa kana fuulli Oromiidiyaa jedhu kun akka irraa baduuf as keessatti kan filanne kam jechaadha? Ifnaan kan jedhu kana waan ta'eef isa kanarra gadi rukunnaa jechaadha. Chaaneelii haaraa kaastamaayis gochuu waan barbaannuuf bifa kanaan fuula biraatti nu dabarsa. Erga fuula kana nu baase amma maal goona? Kallattimaan kan jettu sana irra iddoo kana irra erga cuqaasne booda fuula kana fakkaatu nu fida. Isa booda ammootu kallattimaan YouTube Studio kan jettu tana maal goona? Rukunnaa jechaadha. Isii erga gadi cuqaasne booda kallattimaan daashboordii addaa ta'e nuuf fidaa jechaadha. Kana jechuun create channel iddoo jettu tana jecha. Fuula kana fakkaatu erga nuuf fidee booda maal goona? Iddoo kanatti continue kan jettu kana rukunna. Gaafa kana fuula akkana jiru nuuf baasa jechaadha. Amma ammootu maal gochuu qabna? Chaaneelii keenya kaastamaayis gochuutti deemna jechaadha. Iddoo kanatti iddoo setting jettu tana iddoo kana dhaqnee iddoo sana maal goona? Rukunnaa jechaadha. Yookaan ammootu gadi cuqaasna jechaadha yeroo tokko. Gara chaaneelii keenya kaastamaayis gochuutti deemaa jirra jechaadha. Subscribe godhaa, like godhaa, na jajjabeessaa isinii jedha. Kallattimaan iddoo kana erga deemnee booda maal goona? Fuula isaa kana ilaalleet channel iddoo jettu kana rukunnaa jechaadha. Channel kan jettu sana erga rukunne fuula kana fakkaatu nu baasa. Asitti amma iddoo kanatti maal goona? Country resistance filannaa jechaadha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti yuutuubiin hin eegalamne jechuu osoo hin taane heeyyamummaa hin qabu yookaan hin hayyamamne waan ta'eef achitti maal filanna? Fakkeenyaaf kaantirii kana keessa Itoophiyaa irratti heeyyama hin qabu waan ta'eef
Arab Emirates filadha biyya fakkeenyaaf South Africa illee filachuu dandeessu rakkoon qabu. Arab Emirates United Arab Emirates kan jedhu kana filadhee jira jechaadha. Akkasuma immoo advanced setting kana keessatti wanti nuti gochuu qabnu iddoowwan kana sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha jechaadha. Kontentiiwwan akkamii akka kadhadhu yookaan ammoo akkamii akka hojjennu iddoo kanatti addaan baafanna. Kana barnoota biraatiin walitti deebinetti isinii ibsa jechaadha. Ammaaf kanaaf erga kana jennee yuutuubii sirrii fi isa kaffalu barachuudhaaf hojjetaa jirra waan ta'eef kanaaf kallattiidhaan yuutuubii banuutti deemna malee wanta biraa as keessatti akkamitti akka kireet goonu wanti ilaallu hin jiru jechaadha. Gabanumaan erga feature eligibility bira deemnee standard feature kan jedhu kan jalqabaa kana wanta sadii asitti kan nuuf kaa'e kana jechaadha. Sadan keessaa kan jalqabaa nuuf banamee jira jechaadha. Kan jalqabaa standard featurein nuuf banameera. Akkas jechuun maal jechuudha? Channelii create gochuu akkasuma immoo viidiyoo tokkos haa ta'u upload gochuu wanta akkasii of keessaa qaba jechaadha. Inni lammaffaan immoo intermediate feature jechuun achi keessatti viidiyoo daqiiqaa 15 olii fe'uu akkasuma immoo kan biraa maal gochuu qabna? Poodii keenya yookaan immoo bilbila keenya verify gochuu qabna jechaadha. As keessatti iddoo isaa kana gaafa gadi rukunnu isa kanneen keessaa arganna jechaadha. Kanaafuu poodii keenya verify gaafa goone nuuf hojjeta jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti isa kana irra erga geenne booda maal goona? Chaanaalii keenya customize gochuu deemna jechaadha. Kanaaf chaanaalii keenya customize gochuudhaaf gaafa deemnu iddoo kana rukunna jechaadha. Iddoo sana rukunna jechaadha. Haala gaariidhaan channel customization kan jedhu kana nuuf fidee jira jechaadha. Channel customization kan jedhu kana nuuf fidee jira jechaadha. Haala gaariidhaan jechaadha. Kanaafuu amma maal gochuu qabna? Salphumatti iddoo kanatti maanarii galchuu qabna. Iddoo kanatti ammoo maal galchuu qabna? Profaayilii irratti galchuu qabna jechaadha. Kanaafuu isa kanneen lama raawwachuudhaaf jalqaba iddoo kana upload kan jedhu kana gaafa rukunnu baanarii irratti galchuudhaaf kan nu gargaaru jechaadha. Itti aansinee ammoo iddoo upload lammaffaa kana gaafa rukunnu profaayilii irratti galchuudhaaf kan nu gargaaru ta'a jechaadha. Kallattiidhaan isa kana lamaan irratti galchina jechaadha. Upload jalqabaa sana gaafa rukutu baanarii tokko haa fudhannu. Isa kana erga fudhannee booda maal goona? Walitti siksina jechaadha. Kanaafuu beekaa tiyuub jedheet kaa'ee jira jechaadha. Maal goona? Beekaa tiyuub jedhee erga moggaafnee booda dan kan jedhu kana rukunnaa jechaadha. Haala gaarii ta'een haala bareeda ta'een irratti nuuf ba'ee jira jechaadha. Itti aansuudhaan profaayilii tokko filanna jechaadha. Gaalari keessaa isa kana erga filannee booda ammoo isa kana irratti maal jenna? Dan jenneet yookaan ammoo haala salphaa ta'een sirreessuu dandeenya iddoo kanatti dan jenneet irratti gadi rukunna. Haala bareeda ta'een chaanaalii keenya customize goonee jirra jechaadha. Erga goonee booda ammoo maal gochuu qabna? Descriptionii keenya barreessuu qabna. Taagii keenya barreessuu qabna. Ergasii booda ammoo iddoo kanatti published kan jedhu kana irratti rukunnaa jechaadha. Published kan jedhu kana irratti rukunna yeroo tokkoof jechaadha. Erga rukunnee booda inni kun maal ta'ee jira jechaadha? Chaaneliin haaraa ta'e uumamee jira. Inni sirrii kan ta'ee fi chaaneliin sirrii ta'e uumamee jira jechaadha. Kanaaf kana booda maal gochuu bicha tururraa eegama? YouTube keenya irratti viidiyoowwan garaagaraa haala sirrii ta'een irratti fe'uu. Amma garamitti deemna? Gara YouTube'itti deebineet YouTube keenya keessatti chaanelii banne waliin ilaallaa jechaadha. Bifa kanaan baanarii bareeda ta'e akkasuma immoo profaayilii bareeda ta'een hojjetamee jira jechaadha. Kanaafuu itti aansinee create gochuu jechuun viidiyoo qofa irratti fe'uudhaaf hojjechuu danda'a jechaadha. Kanaaf haala kanaan YouTube keenya bifa bareeda ta'een banachuu dandeenya waan ta'eef haala kanaan isinis kana hordoftanii tartiiba tokko osoo keessaa hin gatiin haala kanaan banadhaatii YouTube fayyadama. YouTube yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama guddaa namoonni hedduun ittiin jijjiiramaa jiru. Namoonni hedduu beekamtii ittiin argataa jiru. Kanaaf haala kanaan hojjechuu dandeenya. Isiniin jedha laayik gochuun dagatina, sabskraayib gochuun dagatina. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti dagatina jiraadha. Kanaaf wanta ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadha yeroo itti aanus sabskraayib gochuun dagatina. Mallattoo bilbilaa tan fakkaatu sana rukutuu hin dagatina. Galatooma. Ciao.